Shama akkam jirtu hordoftoonni keenya ummanni keenya bal'aan sabni Oromoo nagaan keenya salaamanni Rabbii bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu jenna. Yeroo darbe muuziqaa kiyya kana gadhiifnee turre jibicha koo innis hamma nuti eegne olitti YouTube haaraa irratti an subscriberii hin qabne irratti gadhiifnee hedduu ilaalamee hedduu daawwatamee ulfaadhaa galatoomaa waan sana guutanii fi gaafa jalqabus isinuma abdanneetu waan haaraa sana irratti gadhiifne kan biraa eenyuun nu ilaalaa bashaa sakamtu dhufee nu ilaalaa miti isinirraa immoo abdii hin kunnu isinumatu ilaala jenneetu waan haaraa dhuma irratti gadhiisne YouTube subscriberii amma kana qabu eebeluu irratti gadhiise eebeluu irratti no lakkii jenneedhuma mootii roobalee faana mootessaa istiidiyoo faana murteessineet YouTube sana irratti gadhiifne. Kanaaf isinis immoo nuun qaanessine dhugaadha ilaalamaa jira daawwatamaa jira ulfaadhaa galatoomaa kabajni keenya ulfinni keenya isiniif qabnu guddaadha. Ammas immoo itti fufaatii nu daawwadhaa nu daawwachiisaa akka inni ilaalamullee sheer godhaa namootaan bira gaa YouTubein isaallee akka guddatus taasisa. Kanan isiniin jajjadha. Thank you. Walitti deebina. Ha 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 ha.